رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مسار توسيع الحرب وصل مرحلة الحسم. كمية المكتظة بالسكان والنازحين يأتي في سياق محاولاته لدفع أهالي غزة. يواصل أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة إبحاره في طريقه إلى السواحل التونسية. Bury him in the country he loved and defended. أعلن يحيى السريع المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثيين عن تنفيذ عمليتين على أهداف إسرائيلية في القدس. ممن وحساسا للعدو الإسرائيلي غرب مدينة القدس المحتلة. 20,000 children have now been killed by the Israeli military in Gaza since the war. That way for over an hour. On the night of September 7th, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkamultan kabajamtoota hordoftoota keenya fulbana 8 wiixata odeeffannoo waayitawaa miidiyaalee idil addunyaa irraa qabannee isin dhageessifna hangafoota oduutiin jalqabna. Waraanni Gaazaa keessatti gaggeeffamaa jiru maadheewwan waraana Israa'el kutaawwan Gaazaa hunda dhuunfachuuf taasisuuf birgeedii mujaahidoota Filisxeem gidduutti walitti bu'iinsa sadarkaa gulantaawwan Gaazaa Jabaliyaa Tuuffaa Beetul Aanoonii fi Kibbatal Al-Zaytuunitti har'as cimee itti fufuun haleellaan Israa'el duuchaa kutaalee magaalaa Gaazaa irratti fudhattees Filisxeemota 67 ol galaafatu miidiyaaleen idil addunyaa gabaasan. Gama biraatiin ministeera muummee Israa'el Benjamin Netanyahu guramtoota lammiilee Israa'el ji'oota 23 Gaazaa keessa turan gara qe'ee isaaniitti walii galtee dhukaasaa dhaabuutiin akka irratti furmaata taasisu jechuun hiriirtonni lammiilee Israa'el kutaawwan Teel Aviv akkasumas kanneen akka Yerusaalem kutaawwan Israa'el hedduu keessatti mormii dhoosuu wal qabsiisee Benjamin Netanyahuun dhiphina keessa seenuuf ajajaa waraanaa lafoo Israa'el Iyaad Zamirii fi Benjamin Netanyahuun adeemsa dhukaasa dhaabuu Gaazaa keessatti ofittummaa Benjamin Netanyahuutiin waldiddaa guddaan isaan gidduutti uumamus miidiyaaleen gabaasaa jiran. Haleellaa tibba darbee ministeera muummee Hawtii Yamanootaa fi qondaaltota ministeerota dabalatee Israa'el fudhatteef harki haloo Hawtii Yamanootaa kaleessa kilaaster boombiin buufata dirree xiyyaaraa idil addunyaa kan Israa'el Raamaatiin haleeluu bira darbee mana bulchaa Israa'eloota Misaa'il Zulfiqaariin haleeluun isaa mirkanaa'e. Loltoonni Israa'el 6 garmalee kan madaa'anii fi sibiilonni 2 ajjeefamuu Times of Israa'el fi Al-An miidiyaan Israa'el gabaasee jira. Libaanoositti waliigaltee dhukaasa dhaabuu ji'ootaaf kan taasisan Hizbollaaf Israa'el gidduutti waraanni guddaan ni dhoha jedhamee yeroo yaadamaa jiruu fi adeemsa Hizbollaa hiikkachiisuu Ameerikaaf mootummaan Libaanos kan Joosef Oonii fi ministeera muummee Naayif Salaamii gidduutti mormiin ka'uun himamaa jira. Harka keessoo Hizbollaan hidhannoo hiikkatuun jiru kan jedhan mormiiwwan gurguddaan kutaawwan Libaanoositti ammas dhoofaa akka jiraniif Libaanos adeemsa 1980 mormii gurguddoo keessatti kufuu dandeettis Almadiyaaf MTV Libaanon xiinxaltoota akka Jaan Kaartaa Press dabalatee gurraan isin geenya. Tarkaanfiin giddu galeessa Gaazaatti fudhatamaa jiruu fi haleellaan Israa'el misaa'ilotaan gamoowwan darbii gurguddoo jiraattonni hedduun keessatti qubatan fudhatanitti jarmiyaa mootummoota gamtoomaniif dhaabbilee mirga namoomaa hanga waldaa qaxxaamura diimaa idil addunyaa fi Amnesty International dabalateetiin mormiiwwan dhageessifamutti jiran. Ministeerri damee alaa Israa'el Geediyoon Saarii fi akkasumas michuun isaanii Deenmaark adeemsa Gaazaa dhaabuu irratti hidhannoo hiikkachuun guramtoota keenya guutummaatti yoo deebisan egereen Filisxeemotaa fi jiraachuu Gaazaatiif furmaata jechuun dubbachuu isaaniif ministeerri damee alaa Deenmaark ammoo two-state solution furmaata biyya lamaa Filisxeemotaaf murteessaa akka ta'e biyyoonni lameen wal nageenyummaan akka jiraataniif addunyaan kanarratti hojjetaa jirti. Deenmaarkis kana keessatti qophii taasisaa jiraachuu isaanii ibsu miidiyaaleen gabaasan. Gabaasa kanaa fi haleellawwan kutaa Deenitsk akkasumas Keebii fi Kaarkeeb Odeessaa irratti misaa'ilonni gurguddoon Raashiyaaf diroonota roobuu isaanii haleellaan qophiin guddaan wal qarqaba Iraanii fi Israa'el gidduutti deemuu fi odeeffannoon Muusaad gidduuf Iraan gidduutti ammas waraanichi bahuu akka deemu
Tori dhanna laphee miidiyaalee maal jedha kan jedhan sagalee mujaahidoota CTN caa teknoolojii news irraa qabanne Al Jazeera Arabic TV Hindustan Times of India Associated Press Politico The Times wabeeffachuun gurraan isin geenyaan gaxumura sagantaa keenya toora TikTok YouTube Facebook kan kana fakkaatan inni hordoftan sagalee mujaahidoota YouTube keenya subscribe gochuun like gochuuf hiriyoota jalattanii qoqqooduun TikTok keenya follow like akkasumas dit mention gochuun ni cinaa dhaabbadhaa jenna addunyaa keenyaaf nageetu mala nageenyi furmaata waa hundaati waraanni farra jireenya ummatoota addunyaati social media nagaa haa ta'u jannaati madhee kulalli viidiyoolee kanaan gara balbaloomitti sinceesifna. Hamas says it's ready for a comprehensive ceasefire deal in Gaza. The group had already Israel has been bombing residential areas across Gaza City. At least 28 people have... رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مسار توسيع الحرب وصل مرحلة الحسم وإنه سيقود The attack on Al-Susi comes a day after Israeli forces leveled another high-rise. Now, more than 20,000 children have now been killed by the Israeli military in Gaza since the war began. About what's going on in Gaza. So many of the reporters here, along with us, have lost their colleagues. يقول الحرب في غزة يمكن أن تنتهي غدا إذا أطلق سراح الرهائن أمام جريمة الإبادة الجماعية. فالانتصار لغزة هو انتصار للدين، انتصار للأمة، انتصار للإنسانية. أسطول الصمود الذي يضم مئات النشطاء على حرب غزة لم تتخذ وراني جيوتان دقدمي صدي فارغل في توكمالي فلسطين مترتب فلا فتن لبو سيفيلو تاكوما جاتمي صدي أوليتاكا غبازني مستنام فايا جدو غلس غازا جدو تيفي دائما بيلا فرقوان قدرا درا ديبوا كسمس تلالي وان نبون يرو درما درانيف عليلان إسرائيل مات وان حماسوم نشرور كيسا بل ساف نجا جيشو تا كبت Chisa maka jadun Filisxeemotaa fi qe'ee Filisxeemotaa maqaa moggaasa duula Geediyoon Cheriyaat yookiin cancala duula Geediyoon jedhuun ijibbaata marsaa tokkoffaa erga dadhabde Xeemota irratti gidiraa fi hudhaatee rakkooleen namoomaa babal'ataniif deeggarsa namoomaa dhiiphateef Gaazaan ibiddaan labobbamaa jirtu keessatti haleellaan kaleessa darbiiwwan gurguddoo gamoo giddu galeessa Jabaliyaa akkasumas Beetul Aanuun fi Taal Al-Zaytuunitti Israa'el misaayilotaan fudhatte yoo dhiqqaate sibiilota jaatami torba kan gaalubboon dabarsuuf kanneen 460 ol qaamaa hir'isuu giddu galaa ministeera fayyaa Gaazaa irraa odeeffannoo bahan Al Jazeeraan gabaasee jira. Tarkaanfii Birgeedii Al-Aqsafal Quddus akkasumas loltoota IDF kutaawwan Jabaliyaa fi Taal Al-Zaytuun Taal Al-Alwaa gidduutti gaggeeffamuun taankonni Israa'el garmalee barbadaa'uuf loltoonni Israa'el hedduu miidhamuu akkan oolle Hindustan Times of India fi Al Jazeeraatu gabaase. Tarkaanfii Birgeediin Al-Aqsaa dheengaddaaf kaleessa fudhatanii loltoonni Israa'el 8 kan ajjeefaman ta'u miidiyaan Israa'el fi Jerusalem Post gabaasan. Ajajaan waraanaa Israa'el kaati yeroon itti Gaazaa keessatti humna shoror keessaa qulqulleessinu amma jechuun haleellaa misaayilotaa fi darbiiwwan gamoo Gaazaa irratti fudhatanii daa'imman hedduunis dhumuu akkan oolle miidiyaaleen yoo gabaasan deeggarsi namoomaa keessattuu biyyoonni taasisuuf deeman kallattiiwwan dhabuu fi daangaan Kolidee Filadelfiyaa raafarratti cufamuun wal qabsiisee biyyoonni liigii Arabaa furmaata kana barbaaduuf Israa'el wajjin dubbataa jiranis bulchaan Israa'eloota ministeera muummee Benjamin Netanyahuun hanga humna shoror keessaa guutummaatti to'achuun Gaazaa walaba taasifnee bulchiinsa Israa'eliin deeggarameef nageenyummaa jiishota mirkaneessinuu dhaabnutti waraana hin dhaabnu jechuun ammas qarramat kan jedhan Benjamin Netanyahuun tarkaanfiin gurguddaan waraanaa fi uguramtoota keessattuu rakkoowwan gidiraa uguramtoonni Israa'el lammiilee Filisxeem wajjin Gaza keessatti argaa jiraniif hiriirri guddaan Yerusaalem fi Teel Abiibitti dhoohuu miidiyaaleen gabaasan. لعدم تحقيق أي إنجازات هم أناس يعيشون في الوهم. وأضاف نتنياهو أنه نجح في إزاحة أكبر التهديدات. Well, Hamas says it's ready for a comprehensive ceasefire deal in Gaza. The group had already... It's about a 6-kilometer drive from here to the only...
المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع استهداف مبنى هيئة الأركان الإسرائيلية بالإضافة إلى محطة كهرباء. طائرات مسيرة استهدفت الأولى مبنى هيئة الأركان التابعة للعدو الإسرائيلي. مبررات واهية كل العالم يعلم أنها في مدينة غزة. كيف البث الإسرائيلي إن متظاهرين أشعلوا النار بمحيط منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صباح اليوم في القدس، وذلك احتجاجا على عدم إنجاز صفقة الأسرى الإسرائيليين بقطاع غزة. وقد اتهم على اللاتي بدر بقويوتا لمن حلو باچو فاوتي يمنوتا منا جرنيا بنجامين نتناهو رت مسائل الزلفقارين فرتين كم بربداي من بنجامين نتناهو ويسا كليسا مو درونوتا كاميكاز جدماني فاكسماس بلاستيكين فلسطين لما فادرمون بوفتا طيارة لما فادلا الدنيا كان إسرائيل راموتين حليلون هاوتين يمنوتا كلاستر بومبي فيدمون إسا إيا زامر إسرائيل كاتب بنجامين نتناهو منستروتا كابني والنيا تسورتا كارغمو ميديالين غباسن ورانا كان دابو في فرمان جارميا موت غمتومني ياين ولي ترباون لمن دفن اما فرماتا بيا لما يمكن تو سوليوشن كنو دابيون ندون دغر سوي تتاسا جراني في على وان دوچا دولا چانچلا گيدون مرسا لما فاتان كوتا اسرائيل فلولتو تيغوتوتا كما جاتمان غازا رتكيه فتكون سيفيلتا هيدو كان چاسا جرتوتو دوبتما جرام غافي ميديالي راسانيف كاي بريزيدنتين امريكا وراني دابو في يو Hamas uguramtoota guutummaatti gadi lakkisu ta'ee fi hidhannoo hiikkate waraana Israa'el akka dhaabduuf harka keenya Israa'el jirti jechuun ammoo qeeqa gurguddaa kaasuu irratti argama. Ministeerri damee alaa Israa'el Geediyoon Saar muummee fi michoo isaanii kan Deenmaark wajjin haasaa erga taasisanii booda walama qofa yoo uummanni Filisxeemis ta'eetii deeggartoonni Hamaasii fi humna shoror keessaadha amananii fudhatan qofa Gaazaan nagaa argatti egereen Filisxeemotaafis murtii ta'a jechuun dubbatan. qofa uguramtoota Israa'el haal duree malee yookaan gallakkisu taateef hidhannoo guutummaan guututti afamuuzi isaa gadi deebisuun Hamaas yookaan hiikkatu taate Gaazaaf egereen Filisxeemota nagaa argatti kan jedhaniif ministeerri damee alaa Deenmaark ammoo tarkaanfiiwwan haleellaa kana balaaleffachuun Israa'el keessattuu deeggarsa namoomaa gahaa akka taasiftuuf deeggarsa talalli fayyaa fi daa'imman yeroo ammaa yaaddootaaniif haleellaa hospitaalotaaf manneen barnootaa guutummaatti duuchaan 90 gamoolee Gaazaa keessaa barbadeessuun lammiilee miliyoona 2.4 ol tahaniif jireenya wabii dhabsiisuu irratti ammas deebitee akka filaaltu jechuun qeequu akkan oliniif Deenmaark beekamtii biyya Filisxeemotaa yookiin Twisted Solution kennuudhaaf qabiyyeewwan gurguddoo fi boca yaadirima biyyoota akka France, Jarman, Belgium, Australia, Canada, UK, France kan kana fakkaatan akka deeggartuuf walgahii mootummoota gamtoomanii New York irratti fulbaana torbeewwan dhufu taasifamuuf akka hirmaattuuf yaadrima kan akka dhiyeessitu ministeerri damee alaa Deenmaark gabaasuu isaanii Associated Press Al Jazeeraatu mirkaneesse. It became known as a safe city. Violent crime in DC indeed surged at a year low prior to Trump's intervention. The Palestinian Red Crescent and to all those who have risked. So many of the reporters here, along with us, have lost their colleagues. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤولين أن إدارة ترامب حذرت الحكومة اللبنانية من بحسب ما يتم الإشارة إليه في بيانات الجيش. وهل نتوقع المزيد من أوامر الإخلاء في الساعات المقبلة؟ إسرائيل إلى مسارين متوازيين، المسار الأول هو مسار القوة، بدء استهداف لأبراج مرتفعة. الهجوم الإسرائيلي على قوات اليونيفيل ليس جديدا، لكنه يأتي هذه المرة بعد أيام. هي محور ثانوي، المحور الجهد الرئيسي أفواج الهندسة تحديدا في آليات الجرافات إلى حدود 60% يعني تعمل الجرافات. حزبولا في بولتشينسي نايف سلامي كسمس جوزيف اون ادمسي وليغالتي امريكا في اسرائيل شرا حزبولا كتشي سورات تجروفي حزبولا نني كتشي سرايان ليبانوس جرو كيساتي غافي وان غرغدو لميله ليبانوس دوتي اولفا يوم فرماتن الجنته ميديالين غباسن اوغانان حزبولا شيخ نايف قاسم ادمس شرا امريكا في اسرائيل هدانوني كانو جرانيسي بولتشينسي منستر مومن نايف سلامي في بريزيدنت جوزيف اون
jechuun Hizbollah hiikkachiisuuf qondaala ergamaa addaa kan baha giddu galeessaa Steve Witkoff kan damee Libaanoosiin walii galuun jaarmiyaa mootummoota gamtoomanii yaa'ii tibba darbe murteessan waraanni jaarmiyaa mootummoota gamtoomanii kutaa Beeruut akka gadi dhiisu erga taasifame haleellawwan garaagaraa kibba Dahiyaa Baalbeekiif Ayitaa Shaam irratti Israa'el taasiftan sibiilonni 24 dhumachuu isaanii waa itti gabaafameef koreen waliigaltee dhukaasa dhaabuuf adeemsa Hizbollah hiikkachiisuu irratti murteessuu maal onnate bulchiinsi Naayif Salaamii kan jedhus gaaffii gurguddaa yookaas Hizbollah misaayilota meeshaa gurguddaa hidhachuu isaa akkuma beekamutti ta'e Iraan durdubbee Hizbollah jirti kan jedhanis miidiyaa fi xiinxaltoonni idilaa addunyaa rakkoon Hizbollah hiikkachiisuu Beeruut keessatti wal waraansa ta'uu danda'a jechuu yaaddoo qaban Marwan Ali Bishaaraa fi qondaaltonni gurguddoon beekamoo addunyaa irraa dubbachuu irratti argaman haa ta'uutii Hizbollaan tarkaanfiiwwan kanaaf qabiyyeewwan Libaanoosiif birmadummaa lammiilee Libaanos dabarsinee hin kenninu biyya abbaa keenya Haaji Hasan Nasrallah faa lubbuutti dhaban jechuun Hizbollah akkasumas tibba darbe murtii kanaaf waltajjii waliigalaa mana marii Beeruut yookiin Libaanos taasifame irratti ministeeronni Shi'aa hedduun isaanii waltajjii dhiituun bahuu isaanii Aljaziiraa wabeeffachuun xiinxaltoonni akka Jaakaartaa Pireesii fi Wiihoon akka gabaasaa jiranitti Hizbollaan gonkumaa akka salphaatti Libaanoosiif hiikkachuu akka hin dandeenyeef waraanni guddaan wal waraansaa booda ammoo qaawwa Libaanoosiin cabsuu danda'u banamuu danda'a kan jedhanis yaaddoleen adda addaa baay'achuu irratti argaman jedha gabaasni Associated Press Almaadiyaa wabeeffachuun har'a tamsaase. And its latest weapons. 25 contingents of troops will march across Beijing's Tiananmen Square alongside advanced tanks. Lebanon have come under attack from Israeli forces. The UN interim force in Lebanon, known as إنه لا يمكن إيقاف بلاده وذلك خلال انطلاق عرض عسكري بمناسبة مرور 80 عاما على انتهاء الحرب العالمية بوتين إلى الرئيس الصيني في حضور العرض العسكري. وأضاف الشي أن الإنسانية تواجه الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده تتابع مسار المباحثات مع الترويكا الأوروبية في جنيف من الآليات المطروحة في الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن هي من العدو الإسرائيلي ومن الداعم الأمريكي. السيادة هي الأولوية على كل ما عداها ويجب أن تتصدى. حماس ستتوقف عن عمليات التبادل ولن تتوصل إلى اتفاق. الجرائم التي يرتكبها المسؤولون الصهاينة في غزة غير Occupy Gaza. Our goal is to free Gaza, free it from Hamas terrorists. Historic and important, with some describing the meeting as a symbolic end to Putin's isolation in the West. And the TV pictures work well for this. Iran humna gabbisa atomi fi nuclear ishi daranwa akkatti cimtuu fi buufanni nuclear gabbisa atomi lama Fordo gaditti kan ta'e fageenya meetroota 160 dachaa Fordo Isfaan Naataansi kan caalu ijaaramuun warra lixaatti gaaffii ulfaatuuf misaayilonni fi teekinooloojiin diroonota tibba kana Iran gadi baaftee ammoo addunyaa warra lixaa fi keessattuu peentaagoniin kan yaaddeesse ta'u qondaalli ministeera damee alaa Mark Rubioon adeemsi Iran yeroo ammaa baha giddu galeessaa keessatti irree olaantummaa taasisaa jirtu kun rakkoo guddaa uuma jechuun galawwan galaana hedduu irratti Ameerikaan galoo galaanaan doonii bobbaasaa jirtu yookaan dubattiin deebisni taateef daandii Hormuz galoo galaana bobbaa cufuu dandeenya kan jedhus ministeera damee alaarraa yoo dhagamu keessattuu Israa'el gara Ameerikaatti cehuun isii sodaa Iraan irraa qabdu kan jedhan ministeera damee alaa Iraan Dr. Sayyid Abbas Araghchi wal waraansi guyyoota 12 caale tarii yoo Israa'eliif Iraan gidduutti baname naannicha ammoo daranuu cimuu waan danda'uuf shiraa adda akkasumas haleellaan Gaazaa fi kutaawwan maadhee Iraan maqaa jedhuun Hawtii fi Hizbollah irratti Israa'el fudhattu yookaan hin dhaabatin jechuun tibba darbee Shanghai Cooperation Organization irratti dubbachuu isaanii miidiyaalee wabeeffachuun pirezidaanti Maasuud Pezekshiyan tarkaanfiiwwan kutaawwan Libaanos akkasumas Gaazaa fi Yaman irratti Israa'el fudhachaa jirtu waraana biraatiif ammas tuttuqaadha jechuun yaaddoo qaban ibsanii jiran biyyoonni UK, Germany fi France qoqqobbiiwwan dabalataa Iraan irra kaa'uuf guyyaa beellamaa 30
soddoma kan eeggata jirtuuf adeemsa gabbisaaf Iraaniyemii ishii ifa yookaan hin godhin taate tarkaanfiin cimaan Iraan irratti fudhata jechuun dhaadachuu wal qabsiise. Ministeerri damee alaa Sergey Lavrov kan Raashiyaadha. Raashiyaan kan akka mormituuf adeemsi haleellaa Ameerikaa fi Israa'el gabbisaaf Iraaniyemii akkasumas kutaawwan Iraan irratti fudhatan alseerummaa jechuun mormuu isaanii miidiyaaleen yaadachiisuu irratti argaman. The Ukrainian military says it shot down most of the drones, but many clearly got through. Yet another attack. The two city districts of Darnitsky and Sviatoshinsky have suffered the most. We are now as well as in the southern port city of Odessa. أمريكا مستعدة للمشاركة وخلال الأسابيع القليلة المقبلة إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا أحد الأسباب الرئيسية لجرها إلى حلف الناتو. Or more famously, the blood moon. As Earth passes perfectly between the sun and the moon, haleellaan Raashiyaa kutaa Keev masara mootummaa Zeleniskii dabalateetiin tibba darbe fudhatte kaleessa galgalas diroonotaa misaayilota akka Oreshneekiin laboobba kutaawwan oomishaaf humna annisa biqiltuu waliigala Donetskitti argamuuf Zaaporeezhiyaa haleeluun Vilaadimeer Puutiin gaaffii gurguddaa yoo kaasu akkuma dhaadatan pirezidaantiin Raashiyaa tarkaanfii waraanaa daran kutaa Yuukireen irratti cimee kun ammas biyyoota Awurooppaa gargaarsa akka barbaaduuf achi buutee Zeleniskii dhabamuun Ameerikaan kan yaaddoofte ta'us miidiyaaleen gabaasan. Haleellaan kutaawwan Keev irratti diroonotaaf misaayilota gurguddoon dheengaddaaf kaleessa galgala walirraa fufiinsaan fudhatame kun biyyoota Awurooppaa hedduu dheekkamsiisuuf Tiraamp ammas qoqqobbii gurguddaa keessattuu biyyoonni Awurooppaadha bobaa akka Raashiyaa irraan binne akeekkachiisuun ammas waliigalteewwan Alaaskaa irratti Tiraampiif Puutiin waliin taasisan kanaaf dhiba jedhamaati jira. Jarmiyaan mootummoota gamtoomanii yaa'ii ariifachiisaa Raashiyaa waraana akka dhaabdu kan jedhuu fi heera haarawaa baasuu fi manni marii waliigala caffee mootummoota tarkaanfiif qoqqobbii dabalataa Raashiyaa rakau dandaa kan jedhanis kan miidiyaaleen gabaasuu irratti jiran. Iraan, Chaayinaa fi akkasumas Raashiyaan waliigalteewwan Kooriyaa kaabaa wajjin ta'uun Ameerikaan keessattuu kutaawwan Veenzuwaalaa weeraruu wal qabsiiseet maaltu jira kan jedhanis yaaddoo ta'us tarkaanfiiwwan baha gidduu galeessaa keessattuu waraanni qaanqee Gaazaa Israa'elii fi Hamaas irraa ka'e yaaddoo waraanaa addunyaa sadaffaatis akka ta'e miidiyaaleen dubbachuu irratti argaman. Tuutni qorannoo hawaa ispeesii waliigala naasaadhaa adeemsa dukkanaa'uu fi akkasumas amala dhiiga uffachuu ji'a erga dhengadda ibseeti booda fulbaana 21 fuullee keenyatti argamuuf daqiiqaa 3 fi biyyoota 56 addunyaa irra jiraniif aduun diilallaa'uu akka dandeettuuf keessaa kutaan baha gidduu galeessaa dukkana daqiiqaa 3 uffachuu akka danda'an odeeffannoon tajaajila qorannoo hawaa naasaa galmeesseeti jira. Akka Associated Press Fox News jedhanitti dukkanaa'uun ji'a kaleessa galgala daqiiqaa 80mootaaf Afrikaa dabalatee ta'e kun biyyoota hedduu naasuu wal qabsiise walqibni keessattuu marsawwan sirna orbitii fi akkasumas immoo walqiba aduudhaa walii faallessuu wal qabsiise. Haalli jijjiirama waqtiilee keessattuu qilleensi dacheerraa baqqaana oowwan guutamuu fi adeemsi qilleensaa baramaa jijjiiramu wal qabsiise yoo diqqaate fulbaana 21 daqiiqaa 3f aduun addunyaa dukkanaa'uu dandeettu kan jedhu tilmaama meeteoroloojii qorattoota hawaa ta'uu Associated Press gabaasee odeeffannoon har'aaf qabnu kana fakkaata. Turtii gaarii.